Yoo yaarka fuunii ashamaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Ergaa ariifachiisaa Jawaar Mohaammed irraa nu dhaqqabe qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe godhee subscribe gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya. Asumaan gara ergaatti isin dabarsinaa isinis hamma xumuraan faana turan affeerra keenya. Dhimmi dirree dhawaa fanjiiwwan sirni wayyaanee Oromoo fi saboota biroo jidduutti awwaalee biraa kute keessaa tokko ta'us yeroo hedduu irra deddeebiin dubbachaa turre jira. Akkuma sirna sun kuteen fanjiin sana fashaleessuuf carraatu ture. Akkan biyyatti galeen dirree dhawaa jeequmsa keessa waan turteef dhimmoota adda dureen irratti hojjedhe keessaa isa tokko ture. Marii aalimootaa fi ustaazota waliin taasisarraayis hubannoo hedduu argachuu danda'ee jira. Dhimma kana irratti kitaaba Hingaabbuu boqonnaa 8-3 keessatti yaaliiwwan taasisaa ture barreessee jira. Dubbii dirree dhawaas ta'ee kanneen birootiif furmaata waaraa laachuuf fedhiin hawaasaa gama lamaaniitti ture jira. Kan daqqaa itti uume jaruma keenya. Dhugaa dubbachuuf hoggasii gama Somaalee dubbii dirree dhawaas ta'ee kan Mooyyalee furuudhaaf heeyyamamoo fi qophii turan. Dhimmi silaa gaafa miirri hawaasaa furmaataaf qophii ture san danqaa itti ta'anii amma maaf ajandaa godhan. Mootummaan naannoorra jiru kun fanjii wayyaaneen awwaalte san achuma tursiisuun gaafa barbaachisaa ta'etti fayyadamuudhaaf kaa'ate. Dhimma seenaa dirree dhawaa amma dubbii taate tana durattis dubbii tana qoqqotaa turan. Fakkeenyaaf gaafilee Oromoo marii biyyoolessaaf dhihaate jedhame keessatti fanjiilee wayyaaneen awwaalte kan akka Mooyyalee Hararii fi kan kana fakkaatan hedduu balbalomsuu yaalanii turan. Uummatatu jalaa qabu dide malee akeekni fanjii kana tuttuqaniif immoo furmaata itti barbaaduuf miti. Akkuma warra isaanii guddisa madda tuttuqaniin Oromoo fi saboota biraa walitti gaarrifachiisaa umrii aangoo isaanii dheereffachuudhaaf wanti namni yaadachuu qabu dirree dhawaan mootummaa naannoo fi of danda'ee isii bulchuu hin qabdu. Mootummaa federaalaatiin kallattiin bulti. Bulchiinsi magaalaa aangoo xinnaa tajaajila hawaasaa laachuutti murtaa'e qaba. Magaalattiin galii ofii hin sassaabdu. Federaalatu sassaaba. Imaamata dinagdee fi hawaasaas baasuu hin dandeessu. Kanaafuu kantiibaan magaalaa sanii dirree dhawaa dabarsee kennuu yookaan gurguruu miti. Baajata ishee irratti yoo murteessuuf poolisiin magaalattii ajajuuf aangoo hin qabu. Dirree dhawaa gurguruuf aangoo kan qabu mootummaa federaalaati. Kanaafuu dubbii dirree dhawaa adda durummaan kan gaafatamuu qabu Dr. Abiyyi Ahmad malee Shimallis Abdiisaa yookaan Kadir Jawaaris ta'ee Mustafaa Muhammad miti. Duulli kantiibaa irratti godhamu akeekni isaa takka dubbii karaa maqsuuf yookaan immoo qaama wal morkii morman keessoo isaanii ta'uu mala jedha Jawaar Mohaammed. Namni dubbii seenaa tana adda durummaan tuttuqee kaase ammoo ibatti hoogganaa siyaasaa fakkaatus qondaala damee basaasaa buulessa kan bara wayyaanee uummata dirree dhawaa walitti buusaa turedha. Dameen basaasaa amma kantiibaa yookaan bulchiisa naannoo osoo hin taane muummicha ministeeraa ajajama. Gorsiyaan uummata keenya gara lamaaniitiif qabu osoo jiraate dhimma dirree dhawaas ta'e dhimma birootis haala amma jiruun furmaata waaraa argachuun akka hin danda'amne ta'uu isaati. Mootummaan aangoorra jiru akkuma wayyaaneen leenjifte saboota walitti buusuuf malee furmaata waaraa fiduuf hin feetu. Hawaasa Somaalee fi Oromoo walitti buusuuf wuxxifataa akka jirtu argaa jira. Atakaroo dirree dhawaas kaasuun dabalatee gama baaleetiin walitti buuftee jirti. Kanaafuu uummanni keenya mootummaa badii kanaaf meeshaa ta'ee wal miidhuu irraa gaafa tasgabbiin dubbiin furamu dandeessutti eeggachuutu wayyaa jechuudhaan gara fuula peejii isaa irratti Jawaar Mohaammed barruu kana kaa'ee jira. Maddii walaabuu hidhattoota mootummaa Somaaleetiin wareeramtee jirti. Maddii walaabuu qe'ee haaromsa gadaa Oromooti jedhan jiraattonni aanaa madda walaabuu. Maddii walaabuu qe'ee gadaa Oromoo itichite kan deeggarsa mootummaa naannichaa qabaniin lolli irratti banamee itti fufee jiraachuu maddeen irra deddeebiin himaa jiru. Warra saba keenya miidhu kana yoo xiqqaate harka isaanii akka duubatti deebisan taasisu irratti carraa qabnu kanaan hojjechuudha qabna. Nuti immoo argitanii isaanii ol taanee argamuun nurra jiraata. Humna qabna, yeroo qabna, quunnamtii hawaasaa kallattii adda addaatiin illee qabna jechuudha. Kanaaf wal itichinee akkuma gaafa kaleessaa sana ilaala. Gaafa uummanni keenya Sumaaleen gaafa buqqistu kaabaa kibba kama otoo hin jedhin walii birmachaa turre. Kaleessa raayyaan ittisa biyyaa rakkoo jiru furuuf qaamota gama lamaanii deebisuuf warra Sumaalee maddii walaabuu lafa Somaaleetii Oromoon irraa ka'uu qabdi jechuudhaan didanii lolatti deebuu jiraattonni himu. Uummata Baaleetti takka uumama isaa irratti beelli itti bu'ee nama kadhatee beeka. Gadaa isaan waggaa torban kan ammoo uummanni Baalee ka harka duwwaa harka nama jala qabatu ka ilmoo duudatti baadhatee hulaa namaa dura deemu ta'ee argamee jechuudha. Salphina kana keessa uummata keenya baraaruudhaaf waa lafarratti hojjechuu qabna. Ufii tuttuqanii uummata keenya irraa taa'uu didan.
ufii nu buqqisan, ufii nu hiyyoomsan, ufii magaalaa nurratti diigan, ufii maqaa paarkiitiin nu buqqisuudhaaf deeman. Kanaaf gaarii nu beeyi nutti mul'isaan eenyu jedhu Umar Suleeman. Maalirraa teennee wal kadhanna? Kibba baha Oromiyaatti kan argamtu maddii walaabu jaarraa 11ffaa dura Dharayyoo Odaa jedhamuun beekamti. Dharayyoon lafa eebbaa wiirtuu siyaasaa fi hawaasummaa teessoo abbootii gadaa Oromoo ta'uun jaarraa 11ffaa irraa hanga walakkeessa jaarraa giddugala jaarraa 14ffaa abbaa gadaa walaabuu guyyootti tajaajiltee jirti. Humnoota weerara lafaa irratti xiyyeeffataniin daangaan Oromiyaa Harargee Booranaa fi Baaleen waggoota 30 darbanii kiiloomeetiraan kuma hedduun kan qabamte yoo ta'u hadha hidhattoonni mootummaa naannoo Somaalee madda walaabuu weeraruuf jiru. Lafa jaarraa 16ffaa keessa gadaa Oromoo itichite murtiiwwan jajjaboo dabarsuun Oromoo badii irraa baraarte maddi walaabuu hidhattoota Somaalee ergama weerara lafaa qabachuun kallattii 7 oliin waraana irratti bananii jiraachuu jiraattonni dubbatu. Uummanni Oromoo kallattii waraanni adeemsifamaa jiruun rasaasa fixee harka qullaa lolaa jiraachuu jiraattonni eeruu kennanii jiru. Lafa teeti irratti namni abbaan fedhe nuti sabaa sablammoota irraa rakkoo takkan qaba. Garuu sabaa sablammoonni biyya tee keessa dhufu si kabajee jiraachuu qaba. Si kabajee ati sirra jecha maqaa badaa taappellaa maqaa badaa si kanna maqaa badaatiin si haama lafatee akkuma fedhetti abbaan fedhe irra jiraachuu osoo hin ta'in ati Oromoon lafa san irratti taaksii kafaluu hin qabdu dhugaa dubbachuudha. Oromoo waggaa meeqa achirra roorrifame lafti tun lafateeti taaksii kafaluun sirratti hin jiraatu jechuudha. Abbaa biyyummaa jechuun kabajaa abbaa biyyummaa waan namni biyya tokko irraa dhalate benefiita namni tokko irraa qabu kabajaa namni tokko irraa qabu takkaa Oromoon harkattee hin beektu jechuudha. Gadadoo rakkin lafa san irraa deemtee akka ilma namaa osoo hin taane akka bineensatti bakka hundatti rakkachuudha jechuudha. Kana ka godhe ati dhaabbattee dhugaa keessana waan dhoysaa jirtuuf jechuudha. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya odeeffannoo guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaannee kanumaan goolabnee jirra. Odeeffannoo keenya biraatiin amma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraabii hin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya yeroo hundumaati. Waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadhaa yaada keessan gara koomantiitiin nuuf kenna.